Bulchaan aanaa Dagam hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon ajjeefaman. Shawaa Kaabaatti bulchaa aanaa Dagam kan ta'an obbo Tafarraa Dasee dilbata kaleessaa waaree booda hidhattootaan ajjeefaman. Maddeen BBC'tti akka himanitti obbo Tafarraan aanaa Dagam ganda Aannoo Qarree jedhamutti ajjeefame. Haleellaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu maddeen BBC'tti himaniiru. Dabalataan haleellaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo gaggeessan jedhame kanaan bulchaan gandichaa obbo Asfaasan Hayilee fi namoonni biroo miidhamanis hospitaalatti yaala argachaa jiru. Namoonni miidhaman kunneen hospitaala Yuunivarsiitii Salaaletti yaalamaa jiraachuu maddeen BBC'tti himaniiru. Qaamoleen bulchiinsa aanaa Dagamis ta'ee godina Shawaa Kaabaa waa'ee ajjeechaa bulchaa aanaa kanaa irratti hanga ammaa wanti jedhan hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos waa'ee ajjeechaa kanaa irratti ibsa hin kennine. Ajjeechaa akkanaa godina Shawaa Kaabaatti yoo raawwatu kun kan jalqabaa miti. Bara 2025 keessa bulchaan aanaa Sulultaa obbo Abbabaa Warquu ajjeefamuu mootummaan ibsee ture. Ajjeechaa bulchaa aanaa Sulultaa kana irratti raawwatameef mootummaan qaamolee hidhatanii fi faallaa imala jijjiiramaa dhaabbatan jedhee himate. Aanaan Sulultaa ibsa gurraandhala 13 bara 2025 fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen qondaalli mootummaa kun osoo hojiif imalaa jiranii qaamolee hidhataniin ajjeefamuu beekse. Obbo Abbabaa Warquu dirqama hojii isaanitti kenname bahachuuf imaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jedha ibsi aanichi baase. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa gurraandhala 13 baaseen aanaa Sulultaatti haleellaa gaggeessuu fi bulchaa aanichaa obbo Abbabaa Warquu ajjeesuun qondaalota mootummaa fi qaamolee nageenyaa biroo to'achuu beeksiseera. Aanaaleen akka Kuyyuu, Dagam, Hidha Bu'aa Bootee, Warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Darraa fi Yaayyaa Gullaallee ammoo erga sababa kanaan hawaasni yaaddoo keessa jiraachuu eegalee waggoonni lakkaa'amaniiru. Aanaalee kanneen keessatti ajjeechaan buqqaatii fi namoota ukkaamsanii maallaqa ittiin gaafachuun oduu guyyaa dhaga'amuudha. Magaalonni godinichaa sochii diinagdee ho'aan beekaman akka Garba Gurraachaa abbootiin qabeenyaa keessaa godaananii sochiin diinagdee qabbanaa'eera. Bara 2024 keessa jiraattonni godinichaa gaaga'ama lubbuu, mancaatii qabeenyaa fi buqqaatii sababa rakkoo nageenyaatiin godinichatti qaqqabaa jiru dhuma dhabeera jechuun akka aadaatti meeshaa ulfootiin baanii araaraaf waaqa yoo kadhatan mul'atan. Kadhaan araaraaf waaqatti ba'uudha jedhame kun kutaalee godinichaa rakkoo nageenyaan raafamaa jiran hedduu keessatti gamtaan gaggeeffamaa ture. Maanguddoon aanaa Kuyyuurraa BBC'n dubbisee fi namoota kadhannaa kana qindeessan keessaa tokko ta'uu himan Salaalee dur maqaa gaarii qaba. Abbootiin keenyaa fi gootonni Salaalee kaleessa qabsoo gabrummaa sabarraa ittisuuf Oromoofuu bu'uura kaanii har'a wanti jiru faallaa kanaati. Sabuma tokko gidduu jaalalli dhabame jedhan. Namni keenya wal ajjeesuu qofa miti kan ajjeefameeyyuu awwaala dhabaati jira. Jireenyi uummataa baay'ee miidhame. Uummanni buqqaati irra jira jedhan. Oduun keenya sa'aatii ammaa kanaaf qabnu kana fakkaata. Chaanal kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.